Nuyi ijoollee waaqaa miti moo nuyi biyya lammaffaa hin qabnu maaliif dhiibbaa nurraan geessu jennee gaafachuu barbaanna. Hoogganaan Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalaa badhaasa Faawundeeshinii Jarman Afrikaaf filatamuu sochii barattoonni harka qalleeyyii barnootarraa akka hin hafne taasifamaa jiru. Dabtarii masaa bitanii nuu kennan jiru dhannee fudhannaa jechuudha. Dabtariin akka haala gabaarraa hubachuu dandeenyetti baay'ee qaala'insa baay'ee humnaa ol dabalaa jira. Kooriyaan kaabaa fi kibbaa garaagartee sa'aatii muraasa gidduutti misaayilii furguggisuu fi kaanis ammayyuu taana isinitti himamu. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa dargaggoonnii fi milishoonni Tigraay karaa nagaan harka akka kennan waamicha taasise. Raayyaan ittisa biyyaa erga lolli kaaba Itoophiyaatti eegalee waamicha kanaa taasisuun haaraa miti. Haa ta'u malee erga naannoo Tigraay keessaa ba'ee fi lolichi gara naannolee ollaatti ce'ee kan jalqabaati. Lolli baatii 11 dura eegalee badii guddaa dhaqqabsiiseera. Mariin akka furamu waamichi garaagaraa taasifamus ammallee hin dhaabbatin jira. Firaa'ol Balaa gabaasa qabdi. Raayyaan Itoophiyaa ibsa baaseen dargaggoonni naannichaa fedhii hooggantoota adda bilisa baasaa uummata Tigraayiif jecha aarsaa kaffalaa jiru jedheera. Lolatti akka seenanis TPLF kan siyaasa Itoophiyaa waggoota 30tti dhiyaataniif olaantummaan hoogganaa turee fi booda kana galmee shororkeessummaatti galmaa'ee taasisaa jira jedheera. Kanneen dirqamanii lola seenan yoo harka isaanii mootummaaf kennu ta'e lubbuu isaaniif wabii kan kennu ta'uu ibsi baasee agarsiisa. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa waamicha kana kan taasise yaaddoo uummata Tigraayiif qaburraa akka ta'es akeekeera. Qondaaltonni Itoophiyaa hooggantoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay Itoophiyaa diiguuf socho'aa jira jechuun ibsu. Garichi immoo haaldureewwan kaa'e mootummaan akka fudhatu dirquuf akka lolicha naannoo Affaarii fi Amaaraatti akka geesse ibseera. Akka raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa ibsetti dargaggoonni harka akka kennan yoo madaa'an immoo akka wal aansisu ibseera. Waraanni baatii 11 dura Tigraayitti eegale kan Affaarii fi Amaaraatti ce'ee booda kana ture. Humnoonni TPLF haleellaa Affaarii fi Amaaraatti taasisaniin lammiileen 100,000 lakkaa'aman qeerraa buqqaaniiru. Haleellaa Gaalikoomaa akkasumas kaaba Gondar cinaatti raawwateen lammiileen 100,000 lakkaa'aman lubbuu dhabaniiru. Haleellaa kanaaf finciltoota TPLFtu himatame. Isaan immoo kana ni waakkatu. Qondaaltonni Itoophiyaa haleellaa humnoonni Tigraay raawwatan hawaasni idil addunyaa hin balaaleffanne jechuun irra deddeebiin komatu. Booda kana dhaabbati gargaarsaa idil addunyaa Ameerikaa USAIDin kuusaan deeggarsa namoomaa naannoo Amaaraa keessa jiru humnoota TPLFin saamamuu ibseera. Daayiriktarii dhaabbatichaa Samaantaa Paawor haleellaan TPLF Amaaraa fi Affaaritti taasisu dhamaatii fi rakkoo lammiilee Itoophiyaa qofa dheeressaa jechuun ibsanii turan. TPLF immoo hulaa deeggarsaa cufame jedhe bansiisuuf lola akka banee fi kanas hanga galmaan geessisutti akka itti fufu ibseera. Itoophiyaa keessa dargaggoonni xalayaa miiliyoona 5 ga'u sochii poostaa adii masaraa mootummaa adiif jedhuun barreessuun pirezidaantii Ameerikaatti erguu eegalan. Sochiin kun imaammata bulchiinsi Joo Baayiden Itoophiyaa irratti qabatee hubachiisuudha jedhameera. Qindeessaa sochii kanaa fi daayirektarri Youth Empowerment Itoophiyaa obbo Alamaa Yoseefuu BBC'tti akka himanitti dhugaa biyyattiin qabdu jedhan hubachiisuuf dargaggoonni miiliyoona 5 ol ta'an duula kanarratti hirmaatu. Mootummaa Ameerikaatti maal dhaamu akka fedhanis akkasiin ibsaniiru. Nuyi ijoollee waaqaa miti moo nuyi biyya lammaffaa hin qabnu maaliif dhiibbaa nurraan geessu jennee gaafachuu barbaanna. Kanaaf biyyi keenya akka diigamtu hin barbaannu. Dhimma biyya keenyaa ofumaan furanna jechuu ni barbaanna. Ameerikaan gidduugalummaa Liibiyaa, Afgaanistaanii fi kaan keessatti goote irraa barachuu qabdi. Xalayaan akka kanaa kana dura waan barame miti. Xalayaan kun hundi kan barbaachiseef immoo ummati biyyattii mootummaa Itoophiyaa cina jiraachuu hubachiisuuf carraa miidiyaa hawaasaa fayyadamuu warra qaban karaa miidiyaa hawaasaa kaan ammoo baadiyaatii carraa kana kan hin qabne xalayaa barreessuun ergatu. Dargaggoonni baadiyaa fi magaala jiraatan afaan danda'aniin miidhaa gama humnoota TPLFin isaanii fi biyya isaaniirra gahaa jiru ibsachuun xalayaa mootummaa Ameerikaaf barreessu. Xalayaan filamee ergamuu fi hafuun jiru hundumaa ni ergina. Xalayaan miiliyoona 5 barraa jedhame kun gaafa fulbaana 3 kan jalqabe yoo ta'u hanga fulbaana bultii 15tti ni xumurama jedhamee eegama. Waraana kaaba Itoophiyaa furmaanni marii malee waraana miti jechuun Ameerikaan irra deddeebiin yaaddoo qabdu ibsaa turte. Qondaaltonni Itoophiyaa Ameerikaan siyaasa keessoo Itoophiyaa keessa seenteetti ba'uu qabdi akkasumas immoo TPLF deeggaraa jirti jechuun irra deddeebiin himatu. Ameerikaan kana hin fudhattu.
hiriirri gidduu seentummaa Ameerikaa balfu kana dura magaalaa Finfinnee fi magaalota naannolee kaanitti irra deddeebiin taasifamaa ture. Sababa waraana Tigraay keessa eegalee wal qabatee Ameerikaan qondaaltota Itoophiyaa qoqqobuu dabalatee deeggarsa nageenyaa fi diinagdee biyyattiif taasiftu kutuun ishee ni yaadatama. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo roobii galgalaa caqasaa jirtu amma oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Baankiin Impoortii Ekspoortii Afrikaa baankota Itoophiyaaf liqaa doolaara biiliyoona walakkaa dhiyeessuuf murteessuu beeksise. Baankichi hanga ammaatti piroojektota damee faayinaansii Afrikaaf doolaara biiliyoona 25 ol deeggaruu FBC'n gabaaseera. Kana Keeniyaan bara dhufurraa kaasee talaallii COVID-19 oomishuu jalqabuu fi kanas dhaabota maqaan ammaa fi hin ibsamne waliin akka hojjettu ministeerri fayyaa biyyattii ibsaniiru. Keeniyaan hanga yoonaa talaallii miiliyoona 3 ol biyyattii galchitus namoota walakkaa miiliyoona qofatu talaalame. Al-Shabaab haleellaa boombii magaalaa guddittii Somaaliyaa Moqaadishoo keessatti dhiyeenya raawwateen loltoota 11 ajjeesuu hime. Boombii mana ishee kaampii leenjii loltootaatti argamtu keessatti dho'een namoonni biroo 16 madaa'aniiru. Taphattoonni garee kubbaa miilaa shamarranii biyyaalessaa Afgaan gara Paakistaanitti baqatan. Shamarran kunneen sodaa sarbama mirga dubartootaa Taalibaan gaggeessaa jiruun dhokatanii jiraachaa turani. Barreessaan duraanii kaabinee ispoortii Keeniyaa Dr. Hassan Waariyoo maallaqa koree olompikii Keeniyaa bara 2016 ramadamee akka malee fayyadamuu yakkamaa ta'an maallaqni shilingii miiliyoona 88.6 isaan malaammaltummaan ittiin himataman kuni kan tikeetii balalii atileetotaaf ramadamee ture. Pireezidantiin Komishinii Gamtaa Awurooppaa Ursula von der Leyen gamtaan isaanii yaaddoo nageenyaa fi gaaga'ama addunyaa ittisuuf humna waraanaasaa jabeessuu qabaa jedhan. Keessumaa duulli Afgaanistaan kan Ameerikaan durfamu fashaluu hordofee gamtaan Awurooppaa of danda'ee waraana duuluu danda'uu qaba jedhanii qaba yaadni jedhu dhiyaateera. Oduu biraattan ja'a Komishinarri olaanaa Komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalaa badhaasa Jarman Afrikaa Faawundeeshin jedhamu argatan. Faawundeeshinichi ibsa guyyaarraa baaseen Dr. Daani'el kabajamuu mirgoota namoomaaf gumaacha hanga yoonaa taasisaniif badhaasa beekamtii kana kennuuf murteessu hime. Badhaasni kun waggoota 25 darbaniif kennama kan ture yoo ta'u Dr. Daani'el kaadhimamtoota 30 keessaa 9 guutuudhaan filataman. Badhaasichas baatii sadaasa dhufu fudhatu. Akka ibsichi eeretti Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa sadarkaa olaanaa ta'een akka geeddaramuu fi walabummaansaa akka mirkanaa'u akkasumas aangoo fi itti gaafatamummaansaa akka babal'atuuf shoora gumaachaniif beekamtii kennamedha. Kana dura Dr. Daani'el turtii BBC waliin yeroo taasisanitti dhaabbaticha eessaan ga'uu feetu jennee gaafannee turre. እስካሁን የመጣንበትም መንገድ ጥሩ ነው ምክንያቱም ተቋም የመገንባት hanga yoonaa gaarii jirra imalli haga yoonaa taasisne gaariidha. Jaarmayaa ijaaruun hojii waggaa tokkoo miti, hojii waggoota dheeraa gaafata. Biyyoonni jaarmayaa cimaa qaban dhaabbilee isaanii waggoota dheeraa keessatti cimsan. Nutis suuta jaarmayaa cimaa walaba dhibbaa kamirraayyuu bilisa ta'e kan ga'umsa qabuu fi mirgi namaa akka hin cabne ka sagalee ta'u ni ijaarra jedhee nan amana. Adeemsa kanas eegalleerra. Wanti amma dalagaa jirru bu'uura kaa'uudha. Manichi garuu ijaaramee ka xumuramu hunduu gaheesaa yoo gumaache qofa. ቤቱ ሙሉ ለሙሉ ተሰርቶ የሚያልቀው ግን ሁሉም ሰው የበኩሉን አስተዋጽኦ ሲያደርግበት ነው። Dr. Daani'el kana dura dhaabbilee mirga namoomaa idil addunyaa kan ta'an Amnesty International fi Human Rights Watch keessatti hooggantummaan dalaganiiru. Waggaa lama dura Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti erga muudamaniis jijjiiramni hedduu jira. Ta'us rakkoowwanis akka jiran ibsaniiru. Haa ta'u malee abdii akka isaan hin kutachiisne kana dura turtii BBC waliin taasisaniin himanii turan. በዚህ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ስራ ውስጥ አሁን ያለንበት ወቅት እጅግ ልብ ሰባሪ ወቅት ነው። Hojii mirga namoomaa Itoophiyaatti kabachiisuu keessatti waqtiin ammaa kan laphee nama cabsudha. Sababni isaas ajjeechaa, buqqaatii, qabeenyi manca'uu fi namoonni hedduu yeroo itti miidhamaa jiranidha. Sababa kanaaf baay'ee gaddisiisaadha. Hojiin keenya immoo kanneen qorachuu, qulqulleessuu fi adda baasuu waan ta'eef hirriba nama dhoowwu. Qormaanni kun hundi jiraateeyyuu garuu ani dhuunfaa kootti hojii koo fi hojii dhaabbanni keenya hojjetuun abdii kutadhee hin beeku. Abdii kutachuun yoo jiraate hojii kana hojjechuun hin danda'amu. Waqtiin keessa jirruu fi
rakkoon keessa seenne hagamuu walxaxaa ta'us kan irra aanamudha jedheen amana. Rakkoo kana keessaa bahuu dandeenya. Kana gochuu malees filmaata biraa hin qabnu. Irra aanna jedhee waan hin yaaduuf abdii osoo hin kutiin kan hin hojjedhu. ሌላ አማራጭ የለንም። ስለዚህ የግድ እንወጣዋለን ብዬ ስለማምን ተስፋ ሳልቆርጥ ነው የምሰራው። Waqtiin ammaa yeroo Itoophiyaatti barnoonni banamuuf sochiin garaagaraa taasifamuudha. Biiroon barnoota Oromiyaa akka ibsetti barnoonni naannichatti onkololeessa bultii 3 bara 2014 ni eegala. Haa ta'u malee kanneen deeggarsa dhabanii barumsarraa hafan jiru. Shamarreen ammasii wal simbarsiifnu eebbisee gammachuu jedhamti. Dhalannu ishee godina Wallagga Lixaa Aanaa Najjoodha. Akka isheen jettutti waggaa fuuldura eegalee hojii tola ooltummaa keessa hirmaataa jirti. Tibba kana ammoo garee aartii agartuu jedhamu waliin ta'uun duula meeshaalee barnootaa ijoollee harka qalleeyyiif walitti qabu hojjechaa jiru. Waa'illi koo maatii olaanaa sochii taasisaa jiran gaafateera. Dhaadannoon keenya barnooti meeshaa cimaa ittiin addunyaa jijjiiranidha jedha. Kaayyoon keenya immoo daa'imti tokkollee rakkoo meeshaa barnootaatiin akka mana barumsaa irraa hin oolle gochuudha jedha. Namoonni maaliin isin gargaaraa jiru akka kaayyoo keessan kana galmaan geessaniif? Namooti waanuma danda'aniin nuti qalama qeenxee tokko akkasuma dabtarii singirii tokko qeenxee tokkorraa ka'anii amma ani nu gumaachanii haala rakkoo maatii daa'imman harka qalleeyyii abdii biyyaa ta'an bor biyya kana geggeessan bor biyya kana bulchan nuti daa'imman keenya barsiifachuu qabna. Mul'ata daa'imman keenya bakkaan ga'uufii qabna waltumsinee kaayyoo jedhuun hojjechaa jirra jechuudha. Amma daftara kana eessatti kennaa jirtu Oromiyaa keessaa ijoollee eessatti? Aanaa Najjoo keessatti eegalle garuu Najjoo duwwaa gargaarra miti. Aanaa Najjootti dhiyaatanii jiran isin gargaarra yeroo gargaarsa kanaan duras gargaarsa dhimma gara biraa irrattis gochaa turre Najjoo duwwaa gargaarra miti. Aanolee Najjootti dhiyaatanii jiran hin gargaarra. Karoorri keenya immoo bal'aadha nuti abjuuf mul'ata bal'aa qabna. Oromiyaa waliin ga'u akkasumas lafa dhalli namaa jiru deemne rakkoo dhala namaa furuudhaaf karoorri keenyaa fi hawwiin keenya. Daftara bituun kun hammam dhaloota fayyadattanii yaaddu? Baay'ee dhaloota fayyada malee. Dhaloota fayyada barnooti bu'uura waan hundumaati. Barnooti hiiktuu rakkoo hundumaati. Barnooti bu'uura waan hundumaati. Addunyaan kan jijjiiramte barnootaan waan ta'eef dhaloota immoo nuti kan jijjiiruu dandeenyu barnootaan. Kanaaf dhaloota barsiisuu, dhaloota barachuu hin dandeenye deeggarree barsiisuu kaayyoo keenya godhannee kaayyoo dursa laannuuf godhannee irratti hojjechuu kan barbaanneef sababa kanaaf jechuudha. Amma ijoollee hagamii gargaartaniirtu duula kanaan? Nuti kanaan dura gargaaraa turre amma minimumii karoorri keenya ijoollee 100 maaksimumiin keenya 500 amma 1,000tti haga humni keenya nu qaqqabe hojjechuudhaaf karoora qabnaa jechuudha. Amma rakkoo ijoollee fura amma daftara gumaachuufi? Baay'ee kan nama gaaffiin keessan baay'ee gaariidha. Ijoolleen sammuu ciccimaa qaban, ijoolleen hawwii barumsaa qaban baay'ee jira kan maatiin isaanii meeshaa barnootaa bitanii mana barumsaatti erguu hin dandeenye jechuudha. Mucaan tokko yoo har'a barate sammuun isaa jijjiirame bor biyya isaaf waan guddaa hojjechuu danda'a. Jireenya isaa jijjiiree, jireenya maatii isaa jijjiiree, jireenya biyya isaatii jijjiiruu danda'a. Barnooti waan hundumaa jijjiiruu danda'a waan ta'eef jechuudha. Tole, namoonni akkamitti isin gargaaru? Gargaarsa akkamitti gaafachaa jirtu? Dabtarii masaa bitanii nuu kennan jiru dhannee fudhannaa jechuudha. Namooti qarshiidhaan immoo daa'ima ammasinaa gargaaraa jedhanii nuu kennan jiru jechuudha. Baasiin daa'ima tokko birrii 350 kan ittiin dabtariin bitamu. Dabtariin akka haala gabaarraa hubachuu dandeenyetti baay'ee qaala'iinsa baay'ee humnaa ol dabalaa jira. Meeshaaleen barnootaa gatiin isaanii keessa deebi'amanii akka ilaalaman akka dhaamsa keenya nu dabarsitan barbaanna. Maaliif humni namaa tokko miti kan hawaasi irra jiru tokko miti waan ta'eef dhalli hiyyeessaa birrii 350 baastee bitachuu hin dandeessu. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa BBC Afaan Oromoo roobii galgalaa caqasaa jirtu. Sagantaa raadiyoo keenyaa xumurameera. Odeeffannoowwan dabalataaf gara marsariitii yookiin immoo websaayitii keenyaa bbcafaanoroomoo.com yookiin immoo gara fuula feesbuukii keenyaa BBC News Afaan Oromoo goruu dandeessu. Kan isin dhiyeessee ammayyuu taanaadha kan qopheessiteef Firaa'ol Balaayii boruu walitti deebinaa halkan gaarii.